koodii dagattanii yookaan koodii irraanfattan irratti hidhachuudhaan irraa cabsuudhaaf mana elektiroonii deettanii yoo maallaqa guddaa kafalaa jiraattan haala kanaan silkii keessan kan dhaamsuu fi kan guddisu karraa xiqqeessituu wal qabdanii taa'uudhaan akkanatti hoggaaniif inni gadhaame karraa xiqqeessu kanarraa fuudhuudhaan kan guddisuu fi kan gadhaamsu qabdee teesseen lamaan kana kana qabdee teesseen sanbooda akkanatti gadhaamtee ol kaatee karraa xiqqeessituun kanaan gad deemuudhaan karraa guddisaniin ol deemuudhaan amma karraa xiqqeessan kanaan gad deemtee seetingii amma irra haa kanarra guuqeessanii kan gadhaamsu kana okkeetti gootanii ammas karraa xiqqeessu kanaan gad deemuudhaan daataa reefis kayyooman ammas faransii daataa reeset kayyuu qayyalaa kanarratti karraa xiqqeessitanii gabbuudhaan kan gadhaamsu kanaan okkeetti gootanii sanbooda bilbila keessan automaatikaalii eefumaaf gadhaamee ol kaa'aa jechuudha. Barnoonni keenya karraatis kana fakkaata. Amma barnoota kutaa biraatiin walitti deebinutti nagaan tura. Turtii gaarii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Nagaan turaan isiniin jaa. Akkaawuntii kanaaf haaraa yoo taatan sabskiraayib gochuu